taatee hin beeku. Dhaqee walli suudii isiitii takka keessa dhaabbadhee dhaqee hin beeku. Faayidaan achirraa argadhu walleetiyyaa fi gara istiidiyoo irraa argachuun hin danda'ajeetiin gamana deebisee naayit kilabiin anaaf tanama biraatiif hin beeku. Abbaatu qaceelfata jireenya isaa naayit kilabiin anaaf bala jee waan hin yaadu jecha Finfinnee hin jira dalaguun hin danda'a ture. Alatti illee dalaguun hin danda'a ture gaafan ala deddeebi'isii galee anaaf bala jee waan hin yaaduuf jecha walleen wallisituun nageessii. Garte? Tabiraa as dabaluchuun hin barbaachisu yoo gabaabumatti kanumaafin naayit kilabii irraan dhaabbatillee hin jiru. Wow. Thank you. Deebsaa bareedaa fi gahaadha deebisee. Jiddumaan karaa ammaan tana xumuratti achi deemutti jira. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo osoo karaa xumuratti gaafii achi hin deemne warreen teessaniin daawwachaa jirtan ammallee galatoomaa ulfaadhaa iskiriina tuttuqaa isin jenna. Farhaan amma jidduun hawaasaaf mee wallee kan keessaa khajaalattu caayaa jaalalaa ta'e khaddas jee tokko irratti nu darbiiti faragaa fi itti aantutti dabarree carraa namoota tokko tokko kanneen xumurra sagantaa inshallah. Milen takka galchaa isin. Jalalan kabunda kara siba fadde sibamani nabi khulatra bifsi atkaru jalale walla nadakatu ani baqiya samani inni sajati fatini wa kabuja hafaya Rabbi jika betul bismanga bunjiran bunjara kade kaisama bunjiran bunjara kade kaisama mafu makada bana makasi jari nagarbi kiswani kari abada marrabu makabini akida binte sabari Ini sejati tindakan fatih Yumawan kamu jampayati Rabbi jirai betul semuanya Ujian jarakan di sama Ujian jarakan di sama Wow. Thank you Farre galatoomii ulfaadhu. Tole hawaasa keenya warreen daawwachaa jirtan sagantaa teenya akka itti boharaa jirtan abdii qabna. Isinii deemi sagantichi egaa taaptaapis miliyoona galchitanii galatoomaa gaafii itti aanutti dabarsinaa. Farre gaafiileen tun eeyyeen godhe yookiin immoo lakkii hin goone jetteeti deebistaa. Yoo gootee jiraatte ee godhe. Yoo hin goone taate immoo lakkii hin goone jetteetuma nu deebistaa. Okay. Gaafiin akkana jetti. Umrii 10tti jaalalaan qabamtee ni beekta. No. Fedhii kamiin qaba? Umrii 10tti gaa. Yaa. Isinii galee jira. Haya. Osoo hin jaalatin fakkeessitee namaa waliin jiraattee ni beekta. Wannummaan jibbuu fakkeessee jiraachuudha. Tole. Jiraadhee Wow. Osoo wallisu jirtuu koofiyyaan sirraa butee ni beekti. Haqa. Wallahi takkaan irraa butee ni beekti. Jibbuun takkaan. Okay. Yan narraa butee akkasitti osoo kaameraan irra dhaabbatu maluun tiyya mul'achuu naamu. Dhahi jala.
Okay. Sababa koofiyyaa namaa wajjin wal loltee yaa sirraa fuudhee ni beeka. Awoo hin beeku yaa ani serious-dha waan akkana namni hin dafaru. Waaw. Sababa tokko malee hidhamtee ni beekta. Sababa tokko malee hidhamee hin beeku, sababa malee hidhamee hin beekaa umrii kiyya keessaa ani guyyuma 15 qofan hidhamee. Jireenyuma keessatti sababaan hin hidhamee garuu sababa malee miti. Sababa waan gaafate siimuu hin danda'a bira tarraan taate. Nuhimi dhaggeeffachuu feena. Osoo inni barataa piripaaraatoorii kutaa 10 qara'u magaalaa Cirootti qabalee duwwaa lamaa keessatti bara 1998tti jechuudha. Ani barataa kutaa 10tiin ture piripaaraatooriin qara'aa ture. Gaafa sanii Abdallaa Idris Jaanii ceephoo buufadhaa jaanii hedduu gartee gaafa wayyaana san nama dararuu turanii gaafa sanii gartee sabboonummaa kana gartee nu dhagahamtee ani hedduun ijoolleedha gaafa san hedduun ijoolleedha. Alaabaa adda bilisummaa Oromoodha mana kiyya keessatti argamte. Gartee alaabaa adda bilisummaa Oromoodha ani firaasha jala mushammaa jalatti awwaalee jechuudha mana namaatiif waan jiraniif gartee osuma mana namaa fattasanii mana kiyya dhufanii gartee